Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu barnoota hawaasaa kan kutaa torbaffaa boqonnaa 4 irraa eegalleeti jechuudha. Boqonnaan 4 waa'ee seenaa qarooma addunyaa bara durii fi giddu galeessaa kan jedhudha. Boqonnaa 4 kana waa'ee seenaa qarooma addunyaa bara duraa fi kan bara giddu galeessaa bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa boqonnaa kana keessatti kan barannu qarooman addunyaa kanneen akka qarooma Meesopootaamiyaa, kan qarooma Hindii durii, qarooma Chaayinaa fi Giriik Oroomaa kan jedhaman kana bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Akkasumallee ka'umsaa fi babal'ina amantii kiristaanaaf Islaamaa waliin ni ilaalla. Haala hundeeffamaa fi babal'ina Impaayera Beezantaayiniin kan jedhus waliin kan ilaallu ta'a jechuudha boqonnaa kana keessatti. Egaa jalqaba irratti qarooma Meesopootaamiyaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Qarooma Meesopootaamiyaa kan jedhu irraa jalqabna jechuudha. Qaroomni Meesopootaamiyaa egaa qaroomman addunyaa durii keessaa isa jalqabaati jechuudha. Qarooma Meesopootaamiyaa kan jedhu kuni qarooma addunyaa durii keessaa isa jalqabaati jechuudha. Qarooma isa jalqabaati. Qaroomni addunyaa durii Meesopootaamiyaa irraa jalqabe jechuudha. Meesopootaamiyaa jechuun afaan Giriikiin maal jechuudha? Lafa laggeen lama gidduutti argamu jechuudha. Lafa laggeen lama gidduutti argamu jechuudha. Afaan Giriikiidhaan Meesopootaamiyaa jechuun lafa laggeen lama gidduutti argamu jechuudha. Qaroomni Meesopootaamiyaa kun egaa sulula laggeenii Efraaxisii fi Tigiriis jedhaman gidduutti naannoo bara 3500 dhaloota Kiristoosiin dura irraa eegalee kan dagaagedha jechuudha. Egaa qarooma Meesopootaamiyaa kan jennu kun jalqaba Meesopootaamiyaa jechuun lafa laggeen lama gidduutti argamudha jenneerra. Egaa qaroomni Meesopootaamiyaa kunis sulula laggeen Efraaxisii fi Tigiriis jedhaman gidduutti bara kanattidha jechuudha kan inni dagaaguu jalqabe. Biyyeen gabbataa fi bishaan gahaan sulula laggeen Efraaxisii fi Tigiriis jireenya dhala namaaf haala mijataa uumedha jechuudha. Naannoon sun biyyee gabbataa akkasumallee bishaan ga'aa ni qaba jechuudha. Qarooma kan akka qonnaaf illee karaa baaseera jechuudha. Qaroomman bara durii akka jalqabamaniif bu'uura guddaa ta'ee jira jechuudha. Qaroomni Meesopootaamiyaa kun qarooma addunyaa durii keessaa isa jalqabaati jenneerra. Akkasumallee qaroomni bara durii akka jalqabamaniif immoo bu'uura guddaa kan ta'edha jechuudha qaroomni Meesopootaamiyaa kuni. Egaa sulula laggeen Efraaxisii fi Tigiriis jedhaman gidduutti argama jenneerra sitti. Meesopootaamiyaan isa gidduu jiru kanadha. Sululli warreen kun immoo Tigiriisii fi Efraaxisidha jechuudha. Meesopootaamiyaan gidduutti argama jechuudha. Uummanni jalqaba naannoo sulula laggeen Efraaxisii fi Tigiriis qabachuun qarooma Meesopootaamiyaa hundeessan Sumeeriyaanota jedhamu jechuudha. Sumeeriyaanonni warra kamidha jechuudha? Uummata jalqaba maal godhanidha jechuudha? Uummata jalqaba naannoo sulula laggeen Efraaxisii fi Tigiriis qabachuun qarooma Meesopootaamiyaa hundeessanii jechuudha. Qarooma Meesopootaamiyaa kan hundeessan Sumeeriyaanota jechuudha. Uummanni yeroo jalqabaaf qarooma Meesopootaamiyaa hundeessan Sumeeriyaanota jedhamu jechuudha. Eessattidha bakki isaa immoo? Bakki isaa sulula laggeen Efraaxisii fi Tigiriis keessattidha jechuudha. Uummanni yeroo jalqabaaf qarooma Meesopootaamiyaa hundeessan Sumeeriyaanota yommuu ta'u, bakki isaa immoo sulula laggeen Efraaxisii fi Tigiriis gidduuttidha jechuudha. Booda irra garuu uummattoonni akka Akkaadiyaan, Baabiloonotaa fi Asiiriyaan jedhaman Meesopootaamiyaa humnaan of jala galchuun wal duraa duubaan bulchaa turanii jechuudha. Egaa jalqaba qarooma Meesopootaamiyaa kana kan hundeessan Sumeeriyaanota yeroo ta'ani, gara yerootti garuu gara fuulduraatti immoo kanneen akka Baabiloonotaa fi Akkaadiyaan, Asiiriyaan warreen jedhaman kun Meesopootaamiyaa kana humnaan of jala galchuun bulchaa turanii jechuudha. Kanaafuu hundi isaanii dagaagina qaroomman Meesopootaamiyaa keessatti gahee guddaa ni qabu jechuudha. Kan qarooma Meesopootaamiyaa durii kana keessatti Baabiloononni, Akkaadiyaanii fi Asiiriyaanonni kun akkuma Sumeeriyaanotaa gahee guddaa qabu jechuudha. Sumeeriyaanonni garuu yeroo jalqabaaf warreen hundeessan yeroo ta'u, warreen kun immoo dagaagina sana keessatti gahee isaanii ni qabaatu jechuudha. Meesopootaamiyaan bulchiinsaa fi gurmaa'ina hawaasa siyaasaa cimaa ture. Bulchiinsi Meesopootaamiyaa mootiin hoogganama ture jechuudha. Egaa
Mesopootaamiyaan kun haalli bulchiinsa ishee kan mootiin hoogganamaa turtedha jechuudha. Mesopootaamiyaan mootiin hoogganama ture jechuudha. Mootonni Mesopootaamiyaa durii aangoo cimaa qabu jechuudha. Aangoo ofii isaanii ofiin wantoota adda addaa ofiin murteessuu kan isaanitti tole ofiin murteessu. Kanaafiyyuu aangoo cimaa qabu ture jechuudha. Mootonni kanneen akka mootonni kun egaa akka waaqaan muudamanitti of ilaalu jechuudha. Namatu filatee isaan muude osoo hin taane waaqaan akka muudamanitti of ilaalu jechuudha. Mootonni durii kunneen akka waaqa muudamanitti of ilaalu ture jechuudha. Mootota Mesopootaamiyaa durii keessaa seera baasuu fi labsuun hawaasni akka beeku kan taasise mootii Hammuraabiiti jechuudha. Mootii Hammuraabii kan jennu kun mootii Hammuraabii kan jennu kun egaa maal godhe? Mootota durii keessaa seera baasuuf labsuun hawaasni akka beeku taasise jechuudha. Seera baasuuf labsuun akka hawaasni beeku kan taasise mootii Hammuraabii kanadha jechuudha. Innis yeroo kam ture? Dhaloota Kiristoosiin dura bara 1792 hanga 1750tti ture jechuudha. Asitti 1792 hanga 1750 yeroo jiru dhaloota Kiristoosiin duratti lakkoofsi barri kan lakkaa'amu irraa gadeedha jechuudha. Tokko lama sadii jedhatu hin ta'in irraa gadee 10 9 8 akka kana jechaa dhufaa jechuudha. Bara 1972 hanga 1750tti ture jechuudha kan mootiin Hammuraabii kun jiraate hooggane. Seerri isaas seera baay'ee ulfaataa fi cimaa ture jechuudha. Seerri mootii Hammuraabii kun baay'ee ulfaataa fi cimaa ture. Maaliif ulfaataa fi cimaa ture yeroo jennu? Egaa namni tokko balleessaa tokko yeroo balleesse yakka hojjete sanaa fi seerri adabbii isaa yakkuma inni hojjete sanatu isa irratti raawwatama jechuudha. Fakkeenyaaf kan nama ajjeesedha yoo ta'e namni sun nama ajjeesedha taanaan namicha irratti murteen du'aa ni murteeffama jechuudha. Maaliif nama ajjeeseera waan ta'eef. Ija namaa jaamse yoo ta'e iji kan isaas akka jaamu himaa jechuudha. Seerri kun akka balleessaa namichi sun raawwate isarratti akka raawwatamu godha jechuudha. Ija namaa jaamseera taanaan iji isaas ni jaama. Nama ajjeeseera taanaan innis ofiisaa murteen du'aa irratti ba'a jechuudha. Akka kanatti waan akka kanaa tureef seerri isaa kun baay'ee ulfaataa fi cimaa ture jedhama jechuudha. Hammuraabiin olaantummaa seeraa baasee hojiirra oolchuuf namoota akka abbootii seeraatti ramaduun hawaasa seera hubachiisaa ture. Hammuraabiin kun olaantummaan seeraa akka hojiirra ooluuf akkasumallee uummanni seera kana baree seera kanaan akka buluuf abbootii seeraa ramaduudhaan hawaasni naannoo sana jiraatan sun seera kana baree akka olaantummaan seeraa kabajamu uummannis gahee akka qabaatu abbootii seeraa ramaduudhaan hojjechaa ture jechuudha. Hawaasni seera kana irratti hubannoo argachuun kabaja waliif kennuu fi akka hojjechuu irraa of qusataa turanii jechuudha. Egaa hawaasni kunis seera kana baruun seerri kun akka cimaa ta'e baruun balleessaa adda addaarraa of qusachuuf kabajallee waliif kennuudhaan jiraataa turanii jechuudha. Bara bulchiinsa isaa olaantummaan seeraa Mesopootaamiyaa keessatti yeroo itti kabajamaa turedha jechuudha. Egaa bara mootiin Hammuraabii kun hoogganaa turetti olaantummaan seeraa sirriitti eegamaa ture jechuudha. Maaliif namni ni sodaata jechuudha. Nama tokko irratti badii tokko raawwateera taanaan badii namni sun nama sana irratti raawwate isa irrattis akka raawwatu ta'aa ture waan ta'eef jechuudha. Ija namaa jaamseera taanaan iji isaas akka jaamu irratti waan murtaa'uuf namni kana sodaate seera kana sirreessee kabaja ture jechuudha. Kanaaf seenaa Mesopootaamiyaa keessatti seerri Hammuraabii tasgabbiif nageenya amansiisaa fiduun beekama jechuudha. Seerri Hammuraabii kun ni sodaatama waan ta'eef namni seera kana ni kabajaa jechuudha. Kanaafiyyuu tasgabbiif nageenya amansiisaa fiduun beekama jechuudha seerri Hammuraabii. Sululli laggeen Efraaxisii fi Tigris dagaagina qonnaa adda addaa Mesopootaamiyaaf haala mijataa uumeera. Sululli laggeen Efraaxisii fi Tigris kuni qarooma Mesopootaamiyaa kanaaf dagaagina qonnaafillee iddoo guddaa qaba jechuudha. Sululli laggeen Efraaxisii fi Tigris kuni dagaagina qonnaa Mesopootaamiyaadhaaf gahee guddaa taphateera yookiin haala mijataa uumeera jechuudha. Ogummaa fi tooftaalee adda addaatiin bishaan to'achuun qonna jallisiin beekamu turan. Egaa
jallisii adda addaa baasuudhaan yeroo bokkaan yookiin roobni hin jirretti jallisiin adda addaa baasuudhaan qonnillee akka hin dhaabbanne itti fufsiisuun hojjechaa turanii jechuudha. Dabalataan daandii galaanaa fi wiirtuulee daldalaa iddoowwan biroo waliin taasisaa turaniiru jechuudha. Namoonni Meesopootaamiyaa kuni daldala galaanarraaf dooniiwwan fayyadamaa turanii jechuudha. Yeroo sanatti immoo dooniiwwan fayyadamaa turan sun akka warra yeroo ammaa kan motoraan socho'an miti jechuudha. Motora kan of keessaa hin qabnedha. Isaan humna qilleensaan socho'u ture jechuudha. Humna qilleensaadhaan socho'u ture dooniiwwan yeroo durii kuni. Egaa qonni bu'uura qarooma hundaati jedhasitti hawaasni dhaabbataan bakka tokko akka jiraatuuf hundeeffama magaalotaaf qonni bu'uuradha jechuudha. Egaa qonni bu'uura qarooma hundaati yeroo jedhu fakkeenyaaf namni tokko bakka tokko jiraata taanaan naannoo sanaa qonna qaba taanaan bakka sana babal'isaa deema. Qonna sana gadhiisee bakka biraan deemu jechuudha. Bakka sana babal'isee bakka sana jiraataa deemaa jechuudha. Hundeeffama magaalotaaf illee qonni kun bu'uuradha. Akkasuma qonni dagaagina ogummoota ammayyaa hundaaf bu'uura seenaa dhala namaa keessatti warraaqsi Naayilootikii kan jiruu fi jireenya hawaasa addunyaa irratti jijjiirama fide bu'uurri isaa qonnadha jechuudha. Seenaa Naayilootikii kan jennu warraaqsa Naayilootikii kan jennu kun egaa bu'uurri isaa maal ture jechuudha? Qonnaadha jechuudha. Qonnaan kanaafiyyuu bu'uura qarooma hundaati jechuudha. Qaroomni qonnarraa jalqabe jechuudha. Qarooma uummata Meesopootaamiyaa durii geejjiba ammayyeessuun gaarii wiiliin deemuu fi humna namaan socho'an yookiin dhiibaman hojjetanii jiru. Egaa qaroomaan uummata Meesopootaamiyaa kana keessaatii inni tokko geejjiba ammayyeessanii jechuudha. Geejjiba ammayyeessan hamma namni miilaan deemu gaarii wiiliin deemu hojjechuudhaan akka iddoodhaa iddootti socho'uun akka salphatu iddoo guddaa taphataniiru jechuudha. Akkasumallee humna namaan kan socho'an kan dhiibamanii deeman wantoota adda addaa hojjechuun geejjiba ammayyeessanii turanii jechuudha. Uummattoonni Meesopootaamiyaa kuni ogummaa sibiila baqsuu fayyadamuun naasii irraa meeshaalee adda addaa hojjechuun qarooman addunyaa bara duriitiif gumaacha olaanaa taasisaniiru jechuudha. Qaroomni uummata Meesopootaamiyaa kun naasii irraa meeshaalee adda addaa hojjechaa turanii jechuudha. Yeroo sanatti naasii fayyadamuudhaan meeshaalee adda addaa hojjechuudhaan qarooma addunyaatiif gumaacha olaanaa taasisaa turanii jechuudha. Meesopootaamiyaan egaa sirna lakkoofsa mataa isaanii qabu yookiin kaalandarii mataa isaanii qabu ture jechuudha. Meesopootaamiyaan qorannoo sirna urjii adeemsisuun sirna lakkoofsa baraa yookiin kaalandarii ji'oota 12 uumaniiru jechuudha. Kaalandarii kan ofii isaanii uummatanii ture jechuudha. Qaroomni Meesopootaamiyaa kuni qorannoo sirna lakkoofsa baraa kunis marsaa ji'aa yookiin addeessa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Egaa bara kana isaan kan lakkaa'anii urjii yookiin ji'a yookiin addeessaa kana fayyadamuudhaan bara lakkaa'aa turan yookiin kaalandarii uummataa turanii jechuudha. Qaroomni Meesopootaamiyaa falaasama herregaa geengoo digirii 360 qooduu fayyadamuun guyyaa tokko sa'aatii 24 hiruun shallaggii yeroo addunyaan amma itti tajaajilamaa jirru argataniiru jechuudha. Egaa geengoo digirii 360 fayyadamuun guyyaan tokko akka sa'aatii 24 qabaatu shallaggii addunyaadhaan kan amma itti fayyadamaa jirru kana kan argatanii isaanidha jechuudha. Guyyaan tokko sa'aatii 24 akka qabaatu godhanii guyyaa tokko sa'aatii 24tti hiranii akkasumallee sa'aatii tokko immoo daqiiqa 60tti hiruudhaan bu'uura lakkoofsa yeroo bara ammayyaa kana kan amma itti fayyadamaa jirru kana kan baase qarooma Meesopootaamiyaa kan uummattoota Meesopootaamiyaa turanii jechuudha. Guyyaa tokko sa'aatii 24tti qooduudhaan sa'aatii tokko immoo daqiiqa 60tti qooduudhaan sa'aatii yeroo ammaa fayyadamaa jirru kana kan uume isaan ture jechuudha. Kanaafiyyuu
qarooma bara ammaa kana keessatti gahee guddaa taphataniiru jechuudha Meesopootaamiyaan kuni. Qarooma Meesopootaamiyaa sa'aatii bishaaniin hojjetu kalaquun hojiirra oolchanii jiru akkasumayyuu jechuudha. Sa'aatii bishaaniin hojjetu hojiirra oolchanii ture jechuudha. Akkasumallee biyyee suphee tajaajila ijaarsa garaagaraatiif fayyadamaa turaniiru. Bifuma kanaan suphee tajaajila barreeffama adda addaatiif fayyadamaa turaniiru jechuudha. Egaa biyyee suphee fayyadamuudhaan ijaarsa wantoota adda addaa ijaaruudhaaf, fakkeenyaaf mana ijaaruudhaaf biyyee suphee kana fayyadamuudhaan mana akka ijaaramu kanneen akka kana, akkasumallee tajaajila barreeffamaa adda addaadhaan, fakkeenyaaf akka fakkii kanarratti agartan suphee bifa kana qabsiisuudhaan achirratti immoo wantoota adda addaadhaan irratti sararuudhaan tajaajila barreeffamaa akka kennu gochaa turaniiru jechuudha. Yookiin biyyee suphee kana akka tajaajila barreeffamaa kennu godhanii fayyadamaa turaniiru jechuudha. Ogummaan barreeffama Meesopootaamiyaa kalaqa kunifoormii jedhamuun beekama. Ishee kana qabadha. Kunifoormiin maalidha? Kunifoormiin maalidha jechuudha? Ogummaa barreeffama Meesopootaamiyaan kalaqanidha jechuudha. Kunifoormii jechuun ogummaa barreeffama Meesopootaamiyaan kalaqanidha jechuudha. Tooftaan barreeffama kanaas suphee jiidhaa irratti kan hundeeffamudha. Suphee tokko qabanii akka bifa kanaa qabsiisanii supheen sun yeroo jiidhaa ta'etti irratti barreessuudhaan qarooma kan barreeffamaa kan kunifoormii jedhamu kana kan uume isaanidha jechuudha. Qaroomni ogummaan barreeffama Meesopootaamiyaa kun kunifoormii jedhamuun beekama jechuudha. Dagaagina qarooma Meesopootaamiyaa durii keessatti qooda fudhattoonni uummattoota garaagaraadha. Isaanis Sumeeriyaanota, Akkaadiyaanotaa fi Baabiloonota fi Asiiriyaanota kanneen jedhamanidha jechuudha. Egaa Sumeeriyaanonni warra jalqabaadha jechuudha. Sumeeriyaanota kan jedhaman kun warra jalqabaadha. Garuu akkasumallee Baabiloonotaa fi Akkaadiyaanota akkasuma Asiiriyaanonni gahee keessatti taphatan qabu jechuudha. Uummattoonni kunniin yeroo Meesopootaamiyaa bulchaa turan ogummaa fi kalaqa adda addaa addunyaaf gumaachaa turaniiru jechuudha. Uummattoonni Meesopootaamiyaa keessa jiraataa turan kuni jechuudha. Akka waliigalaatti Meesopootaamiyaan qaroomman addunyaa diinagdee, hawaasaa fi siyaasa tokkummaa cimaa qabu hundeessuun beekamoo turanii jechuudha. Egaa qarooma Meesopootaamiyaa kan jennu kun diinagdeen akka dagaagu, akkasumallee hawaasii fi siyaasi tokkummaa cimaa hawaasaa fi siyaasa tokkummaa cimaa qabu hundeessuudhaan beekamoo turanii jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee uummattoonni Meesopootaamiyaa kana keessa jiraataa turan garee adda addaatti gurmaa'aa turanii jechuudha. Garee adda addaatti gurmaa'uudhaan fedhii aangoo kan qabaataa ture jechuudha. Aangoon kan kooti, aangoo biyya kana anatu bulchuu qaba, biyya kana anatu bulchuu qaba jedhanii fedhii aangoof qaban irraan kan ka'e garee adda addaatti wal qooduun gurmaa'aa turanii jechuudha. Kanarratti gareen wal qooduun gurmaa'aa turan kun maal godhanii waraana walirratti labsaa turan jechuudha. Waraana walirratti natu bulchaadhaan fedhii aangoof qabaniif jecha waraana walirratti labsaa turanii jechuudha. Wal dhabdeen isaanii kunis immoo maal ta'e jechuudha, gareewwan kana gidduutti adeemsifamaa ture. Meesopootaamiyaan akka isheen laaffattuuf sababa ta'ee jira jechuudha. Kana jechuun uummanni kun osoo walii galee jiraatee biyya kana biyya guddoo gochuu osoo danda'u fedhii aangoof qabuuf jecha garee adda addaatti gurmaa'uudhaan waraana walirratti labse jechuudha. Kun immoo humni Meesopootaamiyaa kun akka isheen laaffattuuf sababa isa cimaa ta'eera jechuudha. Kanaafiyyuu maal godhani jechuudha, Pershiyaanonni hin weeraranii jechuudha. Laaffachuu Meesopootaamiyaa kan arganii Pershiyaanota warri jedhaman kun immoo jaarraa ja'affaa dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa ja'affaa keessa Pershiyaanonni weeraranii Meesopootaamiyaa kana akka isheen diigamtu godhaniiru jechuudha. Kanaafiyyuu Pershiyaanota weeraramtee diigamuuf dirqamtee turte jechuudha Meesopootaamiyaan kuni. Egaa har'a kan ilaallu kan hanga ammaatti ilaalledha jechuudha. Kutaa itti aanu irratti qarooma Hindii fi Chaayinaa durii kan jedhu, qarooma Hindii durii kan jedhu kana bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Hagasitti viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Laayik godhaa, barattoota baay'ee bira geessisaa, hiriyoota keessaniif qoodaa, chaanaalii kana beeksisaa jenna. Hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa, sheer godhaa. Yaada qabdan kamiifiyyuu viidiyoo isiniif hojjechuu akka hojjennu barbaaddan kamiyyuu koomentii irratti nu beeksisaa jenna. Chaanaaliin kun yoo isinitti tole sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Baay'ee chaanaalii kana deeggaraa jenna. Galatooma.